narrata Simona turkoti rafatu nurapa ngabisi. Mana bocha ma umma tasbir bilema. Age fa ma halsa. Ma bocha fitu. Anda katran sireni. Nama budde ke bakka Rafatu sila dura yu deemina jetti bilbila narraahi ofirraana hidhee jira miti yaasuudhaan bilbila irraa kaasii jedhe. baga sodaide maalita jira akkasirraa hin taa'amtu qaramaali. Ayyee ol bahi viidiyoo sagalee hin qabdaa miti sagalee oliidha isa bira ani bar viidiyoo nan qaba viidiyoo kan lakkisaa tole. Wallahi na waakkachuu hin danda'u viidiyoo nan qabu viidiyoo kan lakkisa garuu immoo nama sabar jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam sabbaruu jedhee tan malee jechuudha. Okay. Viidiyoo kanaan qabda. Nan qaba kanan isa faana waraaba. Iddoo sagaanaa waraabde qabaate maal keeshaaleen irratti ta'ii gadda viidiyoo inni suuraa akkasuu danda'a. Uummata kan godhu siin jedhe. Nyaati Faatumaati maana jannan tasaa. Hi guys, jirra jirtu Oromoo Qooqaanii bakka jirteetti nagaa rabbii sin biraa jiraatu siniin jedha. Rabbi riyaa tiyya takka ofirraa dadhabe jechuudha. Hedduu takka jechuudha. Namni maal ta'e garuu namni maal ta'e ani beeku naan galle mee waan ishiin barbaadduun sinitti dhageechisiisa. Zim jedhee namni lafaa ka'ee nama arrabsaa duras yoo ta'e balleechaan kan ishii rakkachaa jirus ana kan immoo hin beeku garuu mee dhaggeeffadha. Yala. Faatu kalaas hingaa wallahi. Hingaa kalaas. Hai aasaa tirfiin barbaachisu wallaa laatee. Faatu zim jedhe waan feetes ta'u sii miti ka deeminaan jedhe isaa si tolla barsiise moo akkam? Habibti aan video waliin hojjedhaa isin jedhe yuutuubiin kan kee akkasii guddatu ijoollee waliin bira deematu waliin hojjedha mana waan bira hojjechuun teelaa isin hin jedhe ati haaya wal fuudha isin hin jedhe wal jeenajjena isin jedhe natti hin teelta waan kanaa waliin jette. Sii miti reeka. Hai maaloo? Aan video hojjedhu isin bira malaali waan biraa hojjedha jedhe. Ayyee viidiyoo hojjedhu jette malee waan biraa hojjedhu hin jenne saa sii miti kan lakkoofsa naa kennee deeminaan jedhe. Yoo kanneen waan lakkoofsi. Deebiin isheen jedhe waan biraa. Kanuma hime kanuma hime kanuma hime. Biraa kun ani miidiyaan argee akka gorsuu walii galtanii kaatanii waan kana waliin raawwatan. Maaliif achi deebitee ijoolleen tuuni nuti bultee sitti ergee sitti kana godhee dheereetii wanni maqaa na balleessitu malee. Maqaa balleessiin takka hin jiru. Wallaahi hojjuma keeti maqaa rabbi. Maqaa balleessiin takka hin jiru. Ati ayyaa waliigaltee isaa fi isii ofii keessa waliin qabdan faatu nan iyyisiisin. Maal waliigaltee ofii ana si fuudhamu obboleessa fi yeroo miidiyaa irratti beeka. Akkaman takkaa akka ijoolleen namaa guddatuun hojjedhu sun jedhe. Maal waliin nattatiif yoo inni birkeessitu duwwaa irratti nuun amma waliigallee si fuudhanaa jedhee sanuu gaanfattu. Ayyaa isaa tarfii dhaabi faatu. Wallahi jechuun beektaa afaan tana sitti dabuun barbaadu. Aasaa tarfii dhaabayee afaan natti hin darbinisi. Waan mijetti waan misootu waan qalbii ta'e yaati jedhi. Aslan isisilaayu warri akka namaaf biladduun nama akkati soda dalagummaa isaanii osoo kennan si erga. Waan deemas jedha waan dalagadhu siin jedhe dalagadhu siin jedhe mana waan taate lagatti erga walii galtan maal nutti nimi nyaammalattee taraan kan waliin gadneerra namni kun waan akkanaa naan jedhu jira akkamii maal nutti nimi jalqaba. Hanga miidiyaa guddaa baatee bochuu qofa mana dagaa akkasii godhe baga sigate hai sitti xiqqaate.
Tuni baroolii galtee keetiif kennisaati aslan jechuudha. Ya bagasi godee jedhee naan bagasi godee. Eenyuun mari'ate naaf ta'an kun namni kun akkamii hin beekne. Sumaan mari'adhe faatu sumaan mari'adhe. Waan akkana ani viidiyoo waraabaa dhusee jedhe malee waan biraa nutti hin teelta waan kana keessa waan tokkotti waan jedhu keessa ni nutti hin teelta. Waan takka. Faatu aslan isin jechuudha. Viidiyoon waraabadhaa jennaan anaan yuutuubii keessa yala gadduu jira ijoollee waliin hojjedhu yuutuubii keessa akkasiin beekamu isheen jedhe maal waan biraa deemii dalagii isheen jedhe si dhagaa jira akkaan Faaxuma tuna ergee jetteeti warra biraa deemtu si jedhanii si dhagaa waan si dhageellisooti. Baga dhageesse maarra isuma jiru. Isuma jiru. Ana maqaana balleessa. Ana maqaana adeemsa si erga. Sumanna. Ani namaan qaba itmaan maalaan sadeemte. Sumanna erge faatu. Sumanna erge. Wallaahi waa takka hin qaanfadhu maqaa rabbiin attaata. Waa takka maalan qabu asla isin uummanni arsii barkunoo kanuma miidiyaa gubbaa nama joon jechaa ooltan kanasa. Maallatti hiitalaa kunuun sitti. Waanan dhugee sitti fakkaata. Ati namni jechuun ati tarii ati dhuguu dandeessa anaa miti. Okay? Ana maaltu jira mana namaa keessa jira amma na biyyaan jiru. Ayyee mataa nan dhukkubsine. Maala mataan si dhukkubu hojjetan ta'e yoo mataan si dhukkubu sababiin ta'u mataan jedhan. Ayyee narraa hosii narraa deemi faata. Maala sha'uusa ana bilaasha waan fedhannaa keessanii waan godhatanii kaatanii ana bilaasha nama kana balleessu taana. Ayyee bilbila narraa kaasee. Ijoollee tuuni irra bilbilanii isitu akkana godhee situ akkana godhee situ maali waan kana keessa jira si bira jira. Oduu anuu sitti erge hin dubduu luka si qabanii hin eenyutu magaalaa keessaa hin bakki beektan. Osoo waan godhatanii kaatanii fedhinnaa teessanii eegute faatu akka bana godhe. Faatu. Maal jechuun? Mustahiil. Faatu narraa deemi. Ol baasee gocha sanuu. Maqaan fattuusaa. Maal natti nimin? Maal natti nimin? Hanga asii barreessu. Hanga ammaa yoo jiru. Maal na jalaa usti? Haga sagalee sitti ergu. Sagalee fi jedhaatee jiru. Wanna fi jedhaatee bilbiloosi bilbila narraa hin kaatu. Kaatee bilbila lafa keetti jedhu. Aanota biraa takka si godhe maal si godhe? Ayyee faatu narraa deemi. Faatu narraa deemi. Ayyee bilbila narraa. Wallaahi kijibaa miti. Wallaahi la'adeem kijibaa miti. Dantaa keeti kaa. Wallaahi nani maayu. بس وما قفت بالبليه وانا فين ما انا منك انا كنت سليك لا كنت سليك كنت تكاسي درجه كنت تكاسي ان لما اكلت التنسيسين انما ذهب تاخذ كتاسي بك لبوت يترجع الراس امل انا سلا ودونا مدراتي nama bira takka taatee maaliif deemi waan kana godhi jedha bakka an akka dhiiratitti sila laaban. Akka dhiiratitti yaani dubartummaa akkan ta'e irraafate akka dhiiratitti na laalta. Sa? Akka dhiiratitti sila laaban. Namoota akka bakka takka wannan jedhan. Ayyee narraa osoo. Akkuma oduu se'ee kophaa ta'e maaliif deemi jedha. Obboleeyyoota waliin deemisiin godhattee galtee agarra. Karoora baafattuu waan akkanaarra. Faatu. Siimiti yaani deemi mi'a nuubiti naabiti kan naan jedhe siimoo siimitidha. Siiyyuu tokko jechuun kan isaa walitti na hidhu. Mi'a ijaarsa manaa naan hin jenne. Aslan ishal maraattu. Maanni maraattuun ati ofii keeti maqaa kee qulqulleeffattee ana maqaa na busiichitii biraa garagaltee hin beeku. Si erge viidiyoo waraabadhu siin jedhe
waan biraa godhe isheen jedhu waan biraa dalage isheen jedhu waan biraa tisbiti jedhu guyyaa nama taas godhe ayye bakka shakkaar rakkoon qabu haatu bar sagaleen kee guutuun hin jira kanati mi'a naabiti naan jetti sagaleen kee guutuun karoora gizee asii of dura gizee angalu garatti deemtee meeshaa bittaa waan akkanaati jenne waliin mari'an achii jechuun wanni addeemi ammiya naabiti waan kana naa godhu isheen jedhu wanta kan jirtu wanta ufuma waan gootee taate akka namni argitan hin jedhin ani ofii iyyuu deeme waan fedhatanii gadhe jedhe okay maka nan balleessaa ammi gizee gamatti illee ni beektaa yeroo isinitti ni beekta isheen jedhe malee amma deemi waa godhu yoo ammi biti jedhe waan biraa godhu isheen jedhe koy akka wali ta'e girandaa waliin laaqadhu isheen jedhe ayyee laaqadhu miti si iyyuu kan deemi naan jedhe waa deemi maatii kee keessa waan isheen jedhe awwaa godhu isheen jedhe birmaa yaalaa awwaa godhu isheen jedhe waan kana dalagu isheen jedhe ayyee narraa taa'e isii moona turakkooti jira faatu nurraa afaan qabisii kanaa gochaa amma ummatis bilbilee hima dhageeffadhu kanaa gocha akkarana nyatoota kan xurii keessa takkatti humna haalaa nama gochaa fiifu wanta katuma si eegi nama guddatee bakka dalagaan argatuutti si eegaa fiifuu kideemtee faatuma akkana na godhee faatumana mustahil anda kakkana haala awwaa baadiyyaa keessa akkana nama akkanaa tosisee saahiba keenta'u sitti saahibu awwaa baadiyyaa keessaa ba'ee faatu baadiyyaa keessa maatii kee wajjiniin jiraachaa jiraa miti wani dhalaa kana wani dhalaa kan bira tafqaa rahaa asitti waluma dhalaa kana hiyyuu waluma waan akka dhalaa kana jirruuf waan akkanaati takkuma nama kakkanti jedhee walitti dhiyaadhu hundi dhiiruma gala gaggarattu arga alee kan kilekun faayidaan qabde wanni bas akka itti taasii faayidaan qabdu goggoo si dhalmatu kun si jedhama kanaa dhoqqee keessa gangarattee itti jaalate maal jechuun ayyee narraa si deema amma ummaasisni bilbila